warran kaleessa zayitiin kun fuulaaf gaariidha. Maadeetii fi akkasumas wantoota gurraacha nurratti ba'e hunduma nurraa balleessuu hin danda'a warra isiniin jedhee fi akkasumas isinis dibadhuutii nutti argisiisi warra naan jettaniif dibadhee isinitti argisiisa. Inni biraammoo yeroo darbee lakkoofsa kiyya YouTube fi TikTok irratti maxxanseen ture warra keessan na dubbisuu barbaadaniif jedheen isinii maxxanseen ture. Gara miiseejii 100 oliiti kan keessan na dubbistanii nama kana hundaaf haal tokko deebisuun baay'ee ulfaataadha. Amman danda'u nama 20 oliif deebiseen jira. Saniin booddee garuu waan hin dandeenyeef isinillee wanuma beektan warri nan keessattuu isiniif deebiseeyyuu dhaggeeffachuudhaaf yaaleen jira sagalee keessan. Wannuma nani odeessaa ture deebistaniituma na gaafattanii jechuudha. Warri kana booddee isiniif hin deebisne akkanatti naarre. Ifa manaaf godha amma kana nagaa isiniin gaafanne akkam jirtu fayyaa jirtu an nagaa kooti galata waaqayyoo. Nagaan kiyya bakka jirtan hundatti isin qaqqabu. Warri jaalattanii na hordoftan guddaa isin galateeffadha isin jaaladha. Kabaja guddaa isiniif qaba. Yeroo jalqabaatiif warri ganama chaanaalii kootii dhuftan subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Akkasumas mallattoo bilbilaa gadhuquudhaan gaaffii isin na gaafattaniif deebii keessan atattamaan akka argattan notification dafee akkasiniif dhufu godhuu hin dandeessu. Galatooma gara viidiyoo keenyatti isinii darba. Okay. Warri lakkoofsa kiyya asirratti isiniin maxxanse TikTok irratti isiniin maxxanse keessan dhuftanii na dubbistanii baay'ee keessaniif amman danda'u isiniif deebiseen jira. Wantumti isin na gaafattaniyyuu wannuma nani kanaan dura haasaa ture viidiyoo irratti hojjechaa turedha. Keessattuu warri waa'ee rifeensaa wanta rifeensa dheeressuudhaan jettanii baay'ee keessaniif gaafuma sanirra deddeebitanii na gaafattan. Ani already viidiyoo isiniif hojjedheen jira. Erga viidiyoo laaltanii akkanan viidiyoo irratti isiniin jedha. Wanta addaa ta'e isinitti himu keessanii dhuftanii yoo na gaafattan jechaadha. Wanumaan kanaan dura isinitti himuu danda'a. Rifeensi keessa warri isin jala caccaba akkas godha. Rifeensi keessa warri isin jala bubuqqaa waan akkasii fayyadama. Hunduma keessanitti wanuma isiniin jedhe san deebistanii na gaafattu. Kanaafuu tokkoffaa irratti odoon hunduma keessanittis keessan isiniif deebisee natti tola. Garuu baay'eedha waan hin ta'eef dhiifama naaf godhaa. Nama kana hundaaf deebisuun natti ulfaata. Warri isiniif hin deebisne gaaffii na gaafattanii isiniif hin deebisne dhiifama guddaa isin gaafadha. Inni biraammoo dura ofii keetii dibadhuu nutti argisiisi. Kuni gosa adda addaatu jira. Kan rifeensa fuulduraan guddisuu jira. Kan fuulaa jira. Kan namoonni dugda irratti dibataniif even kanseriidhaaf illee hin fayyada kan jedhan jira. Gosa baay'eedha zayitiin kun jechaadha. Gosa baay'eetu jira. Dibadhuu nutti argisiisi dura waanuma fayyadafu hin beeknu nuyi. Ati dura dibadhuu warra naan jettaniif tole isiniifan dibadha. Dibachaa tan ture. Amma immoo isin durattan dibadhaa jechaadha. Garuu osoo galgala ta'ee osoo galgala dibattanii baay'ee gaariidha. Maaliif seetan dibattanii aduu keessa yoo deemtan urgaa qaba waan ta'eef yookiin immoo foolii qaba waan ta'eef aduu keessatti gaarii miti jechuun barbaadeeti. Isinitti mul'ata dheetaa yaada. Abdiin qaba akka isinitti mul'ata. Ani galgala nan dibadha. Ani akkuma duraan isiniin jedhee maadatii fuula kiyyarraan qabu garuu wanta isinitti mul'ata miti. Wanta xixiqqoo gugurraacha fuula kiyyarratti hin argitu. Morma kiyyarratti illee argitanii. Baay'een qaban ture duraan baay'ee jechuudha. Baay'ee tokko namarraa balleessa. Kan maadeetii immoo gaaddanyyaa tiyyatu fayyadame malee ani fayyadamne isheen maadeetii qabdi. Yeroo dheeraadhaaf kan ishee fayyadamte irraa balleessee jira jechaadha. Kinoo isiniif cululuqeen jira. Isinitti tole amma.
ani duwwaa isaa fayyadama. Garuu yoo maal jedhama reet Amaariffaan reet jedhama, afaan Oromootiin wanna jedhamu hin beeku. Oliveera wajjin yoo fayyadamtan baay'ee gaariidha jechuudha. Oliveeraan illee wantoota nurratti babba'aniif rifeensaaf waan hundumaaf gaariidha waan ta'eef jechaadha. Okay, dibadheen jira. Kan rifeensaati miti kun kan fuulaati. Kan fuula jira, kan rifeensaa jira, kan nafa kaaniif akkanumatti dugda irratti namoota dhukkubuuf diddibatan jira. Baay'ee baay'ee ijoolleen musliimaa asirratti beektu baay'ee fayyada. Namoonni baay'een ni fayyadamu jechaadha. Kana namni hin beekne hin jiru naan jette addunyaan tiyyaa waa'ee kana viidiyoon hojjedhaa fi hiriyoota keetiif jennaan. Garuu baay'een keessan immoo akka hin beekne tan argee jechuudha. Komentii irratti wal baay'een keessan na gaafatanii jirtan akkaataa itti fayyadamtan ofii keetii dibadhu nutti argisiisi. Waan baay'ee na gaafatanii jirtu. Sa'aatii meeqa ofirra tursiisna naan jettanii jirtu. Ani kan beeku kan ofii kiyyaa fayyadamu amma kana baay'ee ofirraan tursiisu guyyaadha waan ta'eef alambaa uffata naafaa aduu keessan deddeema waan ta'eef ofirraa hin dhiqa. Garuu galgala yoo ta'e galgala dibadheen ganama ofirraa dhiqaa ture jechuudha. Akkasitti yoo fayyadamtan baay'ee gaariidha. Dibattanii aduu keessan deemina. Zayita kamiyyuu waanuma fuulatti dibatamu hundumaa dibattanii aduu keessa yoo deemtan gaarii miti. Urgaa qaba jechuudha. Wanti meekaappii adda addaa hundumtu urgaa qaba waan ta'eef urgaa fi aduun immoo yoo wal argate fuula keenya irratti wanta adda addaa nurratti ba'uu danda'a waan ta'eef jechuudha. Gaafii akkamitan hin deebisneef. Baay'ee keessattuu TikTok irratti warri gaafii na gaafatanii okay ganama dibattanii galgala dibattanii ganama ofirraa dhiqtu isiniin jedheen jira. Eessaa argannaa eessaa bitachuu dandeenya waraanaan jettaniif faarmaasiis jira, suuparmaarkeettis jira. Zayitii maalitii afaan Oromootiin abasuuda gurraacha. Baay'een keessan barreessitanii turtan yeroo darbe komentii irratti jechuudha. Viidiyoon dheengadda gadhiise irratti abasuuda gurraacha sirriidha. Afaan Amaariffaatiin immoo xuqur asmuudii jedhama. Okay, zayita abasuuda gurraacha kan fuulaa jettanii black seed oil for face jettanii bitattanii jechuudha. Kan fuulaa yoo ta'e kan rifeensaa isinillee biqilsu jira. Ani rifeensas qaba. Wanta isaa itti fayyadamee hin beeku jechuudha. Garuu ofii kiyya wanna yaalee na fayyade malee akkasumaan odeessuu hin danda'u. Maybe dabbasaa yoo kan nama biqilchu ta'e nama akkora gara fuulduraatti ammaaf garuu isan qabu jechuudha. Rifeensa fuulduraan nama biqilchu. Kana fakkaata maalidha komentii baay'eetu jira ture yoo nan dagadhe. Baay'ee tokko na gaafattanii dhiifama naa godhaatu jechuudha. Gaafii keessan hundumaa akka yeroodhaaf sinii deebisutti keessattuu warreen keessa siniif hin deebisne dhiifama naaf godha. Dhugaa siniin jedhaani baay'ee ulfaata. Hojiin kiyyaa kana bichaa hojjechuu miti, hojii madaamiitu jira waan ta'eef hojii sanaan hojjedha. Kanaafuu dhiifama naaf godha warra siniif hin deebisne hundumaa keessaniif jechaadha. Kanarraa kan hafe gaafii keessan komentii irratti na gaafadha. Gaafii keessaniif immoo deebii argachuudhaaf please yeroo subscribe gootan mallattoo bilbilaa gadhuquun daggatina anallee na fayyada. Isinillee hin fayyada. Kan biraa immoo jechuudha. Please namarratti dabina yaadina. Dhugaa isiniin jedhani gaarii miti. Maal seetan? Baay'een keessan TikTok irratti ilaalta viidiyoo, baay'een keessan YouTube irratti ilaalta viidiyoo, laayikiin hin jiru. Maal isin garuu dhugaa isiniin jedhani wanta tokko erga si fayyade laayikii gootan rakkoo maalii qaba? Dhugaa isiniin jedhani. Amma mee osoo wal guddisne maal rakkoo maalii qaba? Waan tokko gatii tokko isiniin gaafatu harkuma keessaniin akkas gadhuqanii laayikii gootan rakkoo qaba? Hin qabu dhugaa isiniin jedhani. Rakkoo hin qabu. Kanaafuu laayikii godha. Yeroo subscribe gootan mallattoo bilbilaa gadhuqaa. Ofii keessaniifis fayyadama. Nallee fayyada. Sinan galateeffadha, sinan jaalladha, sinan kabaja. Nagaan naaf tura. Viidiyoo ittaanuun amma wali arginutti nagaan naaf tura. Keessan warri gaafii na gaafattan gaafiin keessan wanta ani kanaan dura hojjenne yoo ta'e wanta ani kanaan dura naasofne yoo ta'e komentii irratti na barreessaa. Kanarraa kan hafe warran keessa siniif deebiseera warri siniif hin deebisne dhiifama naaf godhaa, sinan jaalladha, sinan kabaja. Oolmaa gaarii siniif hawwee jira. Bye bye.